Ashama orduftoota chaanaalii kiyyaa jirra jirtu baga nagaan kara chaanaalii kiyyaa dhuftanii chaanaalii kiyyaaf haaraa yoo taataan subscribe godhaatii kara maatii kiyyaatitti dabalamaa isinin jedha. Arra video adda tokko isinii qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Akkuma asirratti agartanii kaarotii lama qabadhee tan dhufe rifeensa kaarotii irraa akkamitti maaksi rifeensa akka tujjunu isinitti agarsiisa jechaadha. Tanaan duras video tokko jedhee jira. Warroonni video saniin daawwanne dhaqanaaf daawwadhaati like share naaf godhaadha. Akkamitti akka rifeensa keenya bareeffannu jechaadha. Arrammoo kan qabadhee isinii dhufe kaarotiin qabadhee dhufe kaarotiin baay'ee rifeensa keenya rifeensa caccabuu bubuqqa'u baay'ee bareeda jechaadha. Sila kanaafuu warra maaksi keenya kan hojjennu kaarotii irraa amma dhuma video keessatti. Eshi hordoftoota chaanaalii kiyyaa amma dhuma video kiyyaatitti turtii keessan na wajjin godhaadha. Arra maaksi rifeensa keenya walumaan hojjenna jechaadha. Akkuma asitti agartan kaarotii koo lamaan sa'aatiin akkanatti hin dheeranne maalan godha nan laaxa jechaadha. Yookaan quncisa tanarraa quncisa jedhamaa ture irraa illaaxa. Yoggaan laaxeen booda immoo deebineetuma walitti dhufna turtii keessan wajjin godhaadha. Akkuma agartan kaarotii kiyyaa laaxee jira jechaadha. Qola isaa irraa laaxee faqafaqee. Egaan akkatti laaxeen booda warroonni barbaadan makafaqaadhaan faqafaquu hin dandeessan kaarotii jechaadha. Ani giruu makartafaa irratti garraf godheetan muree maashiniidhaan daakuun barbaada. Maaliifi yoo faqafaqne bishaan baay'een nuuf hin ba'u. Bishaan xiqqishuma keechaa nu ba'a. Bishaan akka rifeensa keenya amma ga'utti nu baasutti maal goona kataf godhaatuma muraati maashiniidhaan daakaadha. Maashinii yoo daaktan bishaan baay'ee isinii ba'a jechaadha. Akka hundi keenya amma biyya ormaa keessa waan jiruufu bishaan biyya keenya fi bishaan biyya ormaa kun tokko miti liyyuunnatii qaba. Bishaan biyya kanaa irra caalaa ashaboo waan ta'eef rifeensi keenya yeroo baay'ee hin caccabaa hin buqqaa. Wanta baay'eetu jijjiirama jiru. Rifeensa kana waanuma adda addaatiin yoo anka bakkamne malee nurraa luqqeetu dhumuu danda'an sin jedha dhugaa dubbachuudhaaf wantoota adda addaatiin rifeensa keenya biyya ormaa keessa amma jirrutti anka bakka bu'uu qabna. Maaliif haalli qilleensa biyya keenya fi haalli biyya kanaa tokko miti rifeensi baay'ee namarraa yaa biyya kanatti. Akkanumatti kataf godheetumaan maashiniitti naqadha. Isinitti mul'ate dheetaan yaada. Bilbila koo miirratti daggaf godhee waan ta'eefu amma maashinii koo keessattan gadi naqa jechaadha. Eshi hordoftoota chaanaalii kiyyaa amma daakee fixadhee jira. Yaa'u sagaleen akkasinitti niyyine jedhee tanan daakee jechaadha. Egan daakeen booda deebi'ee dhufe kunoo akkana fakkaata baay'ee furdaadha. Gingilchaa irratti naqee tanaan bishaan isaa bichaa waan barbaaduuf bishaan isaa keechaa fudhadhaani. Gingilchaa irratti akkanattan nana xallala. Akkanatti yoo daaktan kinoo diqiqqedhee waan daakamuufu bishaan keechaa siniif ba'a. Camaq gootaniituma bishaan keechaa baafattu san kasin barbaachisu bishaan isaa rifeensa keenya irratti akka facaafannuuf. Haaluma kanaan egaa kana keessa bishaan isaa yaa'ee dhume jechaadha. Bishaan xiqqoo of keessaa qaba amma kana baay'een qabu. Sila kanaafuu makafaqaadhaan urgootan immoo amma kanaa siniin baasu bishaan. Mukkoree wannan argeeffan jechaadha. Maashinii fayyadamaa yoo akka yaada kootii
akkuma agartan ana bishaan baay'ee na baase jechaadha kaarootii lama fayyadamee rifeensa kootiif nagaa tirfiidha jechaadha bishaan baay'ee tuqichaa na ba'ee tirfii camak oguutan malee kecha baw sirriitti camakekno duwa saatee rabishaan of kecha fixate Ashur duftoota chaanaali kiyaa kinoo bishaan isaa akkana fakkaata jechaadha akkanatti cammaqee keessaa baasee amma maalitti dabalammoo walumaan ilaalla jechaadha kubaa isaatti osoo hin ta'in wantoota adda addaatti naqna akka kokonaatii zayitii wayraa zayitii jechaadha sunitti mul'ata edeta yaada bishaan baay'eetu keessaa na ba'ee nafgaa mataa kiyaafe amma kan na barbaachisu kokonaat zayitiidha kokonaat zayitiin baay'ee bareeda mataa keenya yeroo hedduun kokonaat zayitii na fayyadama jechaadha kokonaat zayitii mankaa tokko nutti naqaa akkuma agartan kinuti mankaa tokko muluun itti naqee kokonaat zayitii jechaadha amma immoo wayraa zayitii sitti goona jechaadha wayraa zayitis akkasuma mankaa tokko fayyadamaani wayraa zayitis baay'ee bareeda rifeensa keenya jechaadha yeroo hedduudha fayyadama kubbaa isaatu kokonaat zayitii yaa namni fayyadamne jireedhe yaadu wayraa zayitis baay'ee rifeensa keenya kan buuqaufadha faayidaa baay'ee qaba amma akkanatti yoo waliin geenye sirriitti waliin ga'u sila kanaafu wanta pilaastikii wayitiitti naqnee yeroo waliin geenye baay'ee bareeda gubbaarratti qarrara yafe jechaadha zayitiin sila kanaafu wanna biraatiin waliin dhufna akka sirriitti naaf tawaadamu ላስቲክ ያከና ሂዮ ቀባተን ጣርሙሽያ ታቱ ላስቲክ ያተው ማልፊ ስርት አካወሊን ኡርጉፍተኒ ወሊን ኦፍተኒ ፍጀቻዳ ማንከዳና ማሳልተኒ ወዲስተን ዘይቲን ጉባሩ መጥቀረሬታ ስለህናፉ አስከቸቴ ገነግኔም ቦዳ ስርቲ ቀዳድና akkana gootanii sirriitti rukuttu akka wal sinii ga'u jechaadha qadaadanii booda sirriitti rukuttu akka wal sinii ga'u akkanatti garukuttanii fixaniin booda yaa'u akkuma hojjettanii noru dibachuu baattanii bareeda gimmaasha sa'aatiitis ta'u daqiiqaa 20-30 ta'u sa'a tokkos ta'u tursiisa zim jedhaatuma akkanumatti lafa kaati egaa akkanatti lafa geechaniin booda dibaddaadha rifeensa keessatti faffacaafadhaati sa'aatii tokkoo fi sa'aatii lama ofirra tursiisaati iqadhaadha torbeetti yoo barbaadan yeroo tokko yeroo lama fayyadamuu hin dandeessani miidhaa waan tokko hin qabu kokonaat zayitis yeroo hunda fayyadamna wayraanis akkasuma jechaadha kaarotiinis miidhaa hin qabu sila kanaafuu torbeetti gizee lama sadis fayyadamtanii miidhaa hin qabne yaadu ani maaliif na fayyadama waan namidhe tokko hin argine na fayyade malee jechaadha እሺ ኦርዶፍቶታ ቻናሊ ኪያ ቪዲዮ ኪያ hanraarra akkana fakkaata kaarotiirra akkamti max rifeensa keenya akka hojjennu walumaan daawwanne walumaan agarree jirra jechaadha warri isinitti tole akkanatti hojjedhaati rifeensa sinirraa bubuqqa'u fi sinirraa yaa'u
akkanatti rifeensa kechaan kabakkabaadha sin jedha. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Yoo jaalattan like, share, comment gochuu hin dagatinaadha. Bakka dogoggorri jirutti immoo akka sirreessu commentuma jalatti naaf kaadha insirratti jechaadha. Wanti osoo kana hojjettee bareedettanii yaadas naaf fiduu dandeessan yaada keessanis na barreessadha kan furadha. Viidiyoon kiyya kanarraa kinoo akkanatti xumuree jirra. Amma viidiyoo biraatiin wal agarrutti turtii gaarii sinaaf haa ta'u. Ciao.